Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo araarsummaan giftii keenyaa dubaroo Maariyaam isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni fi ulfinni Waaqayyo uumaa keenyaaf haa ta'uti. Ani nagaa kooti. Guyyaa irraa kana akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti mata duree barnoota keenyaa taasifannee kan waliin barannu yaadannoon qulqullootaa bara baraan ni yaadatamaa jedha. Jecha kana kan argannu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irraa arganna. Jecha kana kan dubbate qulqullicha Salamoon yommuu ta'u, kaayyoo fi barbaachisummaan barumsa kanaa bara jireenya isaanii guutuu Waaqayyoodhaaf of laatanii Waaqayyo wajjin kan jiraachaa turan, cubbuu biyya lafaarraatii fagaachuudhaan qulqullummaa duukaa kan bu'an, hojii foon irraatii fagaatanii hojii hafuurawaadhaaf kan jiraatan, seenaan isaanii yaadannoon qulqullootaa bara baraan kan yaadatamu ta'uusaa namoonni hundumtu akka beekaniif. Seenaan qulqullootaa akka hin banne, yaadannoon isaanii akka hin dagatamne, akka nuti yaadannu barnoota nu hubachiisu yommuu ta'u, guyyaa har'aa kana yaadannoo abbaa keenya qulqulluu Abuna Garba Manfis Qidduus yookiin immoo Aabboo jechuudhaan guyyaa har'aa kana bakka taabonni Abuna Garba Manfis Qidduus jirutti guyyaa har'aa kana kiristaanonni wal ga'uudhaan Waaqayyoon kan itti galateeffachaa oolanidha. Yaadannoon abbaa keenya Abuna Garba Manfis Qidduus kan waggaa kun har'a maaliif yaadatama jennee seenaa isaanii duubatti deebinee ilaalla. Abbaan keenya Abuna Garba Manfis Qidduus kan isaan dhalatan biyya Gibxittidha. Haati isaanii Aqleesiyaa, abbaan isaanii Simoon jedhama. Aqleesiyaa fi Simoon namoota gaggaarii turan. Bara jireenya isaanii guutuu Waaqayyoon kan galateeffatan, warra dhabaniif kan laatan, kan beela'an kan beela baasan, kan dheebotan kan obaasan, kan daaranitti kan uffisan namoota gaggaarii turani jedha seenaan isaanii. Haa ta'u malee egaa namoota gaggaarii ta'anii namoonni jiraachaa jiran kun turan kuni bara jireenya isaaniitti wantoota isaaniitti irratti tokkotu jiraa jira. Bara keenyattis egaa namoota gaggaarii akka Simoonii fi Aqleesiyaa nu barbaachisa kiristaanotaa. Bara jireenya keenyaatti mee ilaalaa nama gaarii dhiyeessa jira jennee yaaduun barbaachisaa. Rakkataa kan gargaaru, beelaa beela kan baasu, kan kufan kan kaasu, hojii qulqullummaa kan raawwatu, akka abboommii Waaqayyootti, akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti kan jiraatu meeqaan keenyatu jira. Seenaa abboota keenya darban qulqullootaa gaafa kaasnu, seenaa isaan irraati akka barannu, jireenya isaan jiraatanitti jiraanne qulqullummaa akka argannuuf nu gargaara malee akkasumaan miti kan seenaa qulqullootaa haasofnu. Namoonni gaggaariin kun bara jireenya isaaniitti waan isaanitti irratti qabu turan. Kan isaan itti irratti bara dulluma isaaniitti nama isaan gargaaruu danda'u dhala hin qaban turanidha. Dhala argachuudhaafis yeroo hunda gara Waaqayyootti bu'aa turan. Gadda isaanii, boo'icha isaanii mimmaal wajjiniin gara Waaqayyootti dhiyeeffachaa turan. Macaafa qulqulluu keessatti wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti kadhadhaa isinii kennama, rukutaa isinii banama jedhee Waaqayyo gooftaan akkuma dubbate kadhannaa isaanii, iyyata isaanii gara Waaqayyootti dhiyeeffachaa turan akka Waaqayyoon dhala isaanii kennuudhaaf. Waggaa 30 guutuu gaddaaf boo'ichaan erga dabarsanii booda guyyaa tokko Aqleesiyaan gara bataskaanaa deemtee siilii qulqulluu Sillaasee fuulduratti kuftee Waaqayyoon kadhatte. Maaloo yaa Waaqayyo, ilma si gammachiisu, abboommii kee kan eegu, seera keedhaaf kan bitamu, ati naaf laadhu, ati naaf kenni jettee kadhatteedha. Namoonni baay'een bara jireenya isaaniitti dhala dhabummaan yommuu isaan mudatu maal jedhanii kadhatu jettanii yaaddu ta'a. Aqleesiyaan garuu ilma siif bitamu kan siif ajajamu, abboommii kee kan eegu, seera kee kan beeku, ati naaf kenni, ati naaf laadhu jettee gaafa isheen kadhattu siilii sanirraa sagaleen dhagahame, ilma ni argatta, ilma sinii deessaa,
qulqullummaan isaa akka ergamoota waaqayyoo qulqulluu Mikaa'elii fi qulqulluu Gabreelii lubummaan isaa akka luba Malka Tsaadiq akka qulqullicha Yohaannis Cuuphaa akka raajicha Eeliyaasii qulqullummaa kan qabu lubummaa kan qabu saba kanaaf misraachoo himuu kan danda'u nageenya labsuu kan danda'u waa'ee sabaaf kan nageenya kadhachuu danda'u namaaf waaqayyoon kan walitti araarsuu danda'u mucaa qulqulluu ni deessa jedhee silii sanarraa itti dubbatame jedha. Kun gammachuu guddaadha kiristaanota. Seenaan akka kana gammachuun akka kanaan argamu. Abbootii baay'een haadhotii baay'een bara jireenya isaaniitti waan waaqayyo irraati barbaadan waaqayyotti matanii kan barbaadanii walitti kan argatan hedduu isaanii jiru. Maaliif qulqullummaadhaan waan deddeebi'aniif laphee qulqulluudhaan waaqayyo waan kadhataniif ani isinis waan barbaadne laphee qulqulluudhaan waaqayyotti manne yoo waaqayyoon kadhanne waaqayyo nuuf laata waaqayyo ni kenna. Ani waaqa dhiyooti malee waaqa fagoo miti akkuma jedhe yoo nuti waaqayyotti dhiyaanne yoo nuti laphee keenya qulqulluun waaqayyoon amannee waaqayyoon kadhanne waan barbaadnu waaqayyoon akka nu laachuu danda'u seenaa abboota keenya qulqullootaa kanarraa barachuu ni dandeenya. Akkuma waaqayyo waadaa isheedhaaf galetti Aqleeshaan ni ulfoofte muddee gaafa guyyaa 29 abbaa keenya Abuna Garba Manfes Qidduusin ni deesseedha. Maqaa isaa ergamaan waaqayyo qulqulluu Gabriel dhufee ni moggaase Abuna Garba Manfes Qidduus jedheen tajaajilaa yookiin immoo garbicha Hafuura qulqulluu jechuudha. Hafuura qulqulluudhaaf kan hojjetu Hafuura qulqulluudhaan kan geggeeffamu waaqayyoodhaaf kan bitamu waaqayyoodhaaf kan hojjetu garbicha waaqayyoo jechuudha. Akkuma dhiiga maqaa isaatii abbaan keenya Abuna Garba Manfes Qidduus guyyaa dhalatan irraati eegaluudhaan waaqayyoodhaaf galata dhiyeessuu jalqabani. Waaqayyo tajaajiluu jalqabani. Kennaan Hafuura qulqulluu isaan irratti mul'ate. Tajaajilli Hafuura qulqulluu guyyaadhuma dhaloota isaan irraa eegalee irratti calaqqise irratti mul'ate. Abbaadhaaf galanni haa ta'u, ilmaaf galanni haa ta'u, Hafuura qulqulluuf galanni haa ta'u jechuudhaan waaqayyoon galateeffachuu ni eegalani jedha macaafa irratti. Seenaan isaanii daa'imman gaafa dhalatanii sagalee isaanii ol kaasanii boo'ichaan gara addunyaa kanaatti waa'ee yaaddoo fi gidiraa rakkina addunyaa kanaa dhiphachaa boo'ichaan ibsatanii gara addunyaa kanaatti dhufu. Abbaan keenya garuu gammachuu isaanii waaqayyoon galateeffachuudhaan ibsatanii jedha. Sagaduudhaan ni ibsatanii. Kan baay'ee nama ajaa'ibu garuu guyyaa dhalatan irraa eegaluudhaan armii afaan isaanii hin seenne nyaanni dhugaatiin afaan isaanii hin seenne namoonni achi jiran hundumtuu mucaa kana ilaalanii ajaa'ibsiifatan ni dinqisiifatan. Maaliif kennaan Hafuura qulqulluu irratti mul'ateera. Jaalalli waaqayyoo isaaf baay'ateera. Macaafa qulqulluu keessatti akkana jedhamee barreeffameera. Macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 1:5 irratti garaa haadha kee keessaa jalqabeen si filadhe. Akkuma jedhamee barreeffame tajaajilaaf filatamaniiru. Simboodhaafis tajaajilaaf kan filataman qabeenya waaqayyo waan ta'aniif. Ni ajaa'ibsiifatanii namoonni ilaalanii barnoota guddaa isaaniif ta'e kitaaba guddaa isaaniif ta'e ilaalaa. Waggaa 3 gaafa isaan guutan ergamaan waaqayyo qulqulluu Gabrieliin haadha isaa Aqleeshaa irraa fuudhee gara gadaama yookiin kaawwalaatti geesse. Seera waaqayyoo barachaa akka inni guddatu abboommii waaqayyoo mana qulqullummaa waaqayyoo keessaati akka inni dhamu akka inni baratuuf gara sanitti gaafa geessu itti gaafatamaan bulchaan kaawwala sanaa mucaa xiqqaa kana maala nyaachisa maala nu baasa jedhee gaafa inni dhiphatu yaadda'een macaafa qulqulluu irratti barreeffameera ni amanta miti namni nyaata qofaan hin jiraatu dubbii sagalee afaan waaqayyoo keessaa ba'uun jiraata malee jedhamee inni barreeffame isarratti ni raawwata jedheen ilaala. Kana booda egaa ergamaan waaqayyoo gadaama keessatti isa kunuunsuu eegale gara samiitti ol fudhachuudhaan kutaalee samiiwwan keessa jiran ni daawwachiise ni gammachiise. Innis egaa tajaajila qulqullummaa kanaaf misirroo Kiristoos ta'ee waaqayyoon tajaajiluudhaaf laphee isaa guutuudhaan waaqayyotti amanee of kenne. Daaqonii ta'uudhaan akka Isxifaanositti qulqullummaadhaan waaqayyoon tajaajiluu eegale. Omoriin isaa gaafa dabalaa deemu askiimaa uffachuudhaan addunyaa kana tuffachuudhaan biyya lafaa dhiisuudhaan misirroo Kiristoos ta'uudhaaf jecha ni monokkose. Waaqayyoon tajaajilu waaqayyoon galateeffachuudhaaf laphee isaa guutuudhaan qabeenya isaa taasisee qaama isaa hunduma waaqayyoodhaaf dabarsee kenne. Kana booda egaa namarraa addaan bahee gadaama keessa kaawwala keessa kophaa isaa jiraachuu eegale.
kadhannaa hojii isaa taasifatee kennaan duuka bootaaf laattamisaaf ni laattame. Dhukkubsattoota fayyisuu eegalee warreen dhukkubsataniif kadhachuudhaan warra rakkatan gargaaruudhaan tajaajila hafuurawaa kana itti fufsiisee jedha. Dhukkubsattoota fayyisuu warra dhibamaniif kadhachuu warra jaamaniif ija banuudhaaf kadhannaadhaan jabaatee Waaqayyoon tajaajilu gaafa inni eegalu ergamaan Waaqayyoo gara samiitti ol fudhachuudhaan teessoo Tsiraaya Ariyaam irratti Waaqayyoo waan keenya Sillaaseen isanii eebbiseedha. Sababa keetiif lubbuuwwan hedduun ibidda keessaanii bahu dhukkubsataan ni fayya kan jaaman ni fayyu kan oollatan kan dhaabbachuu dadhaban dhaabbachuu ni danda'u. Kanaafuu anaaf adda beeti kophaa kaawwala keessa jiraadhu ittiin jedheedha. Innis kaawwala keessa jiraachuu ni filate Waaqayyo gooftaanis leenca 60 fi qeerransa 60 isaaf ni laate. Gaafa kana innis maala nyaachisa maala nu baasa gaafa jedhuun awwaara miila kee bakkaati miila keetiin dhaabbatte ni arraabu isaanis ni jiraatu ittiin jedhee jedha laala. Waaqayyoon yoo barbaade bakka barbaade fidee barakataatiin namoota qobsuu ni danda'a. Namoota irraati immoo uumamoota hundumaaf laachuu ni danda'a. Wanti Waaqayyoodhaaf dadhabamu hin jiru. Innis jecha Waaqayyoo kana amanee ni fudhateedha. Akkuma inni amanatti isaaf ta'e qaamni isaa rifeensa biqilchitee fi waa'ee uffataadhaaf akka hin yaadduufne rifeensi qaama isaatti ciqilee tokkoo fi walakkaa kan ta'u qaama isaa irratti ni biqileedha. Innis tajaajila Waaqayyoodhaaf oolaateedha. Egaa kana boodaadha abbaan keenya Abuna Garba Manfes Qidduus Waaqayyo kennaa isaaf kenne sanatti gammaduudhaan qaama isaatiin yaa qaama koo jabaadhu kanaan booddee waa'ee biyya lafaarraa fagaadhu misirroo Kiristoos taateetta mudhii kee hidhadhu jechuudhaan foon isaa jajjabeessuu eegalee jedha. Gara Waaqayyootti bo'uu ni eegale cime jedheen halkanii fi ganama hanga galgalaatti yeroo hundumaa kadhannaadhaan sagadaan jireenya isaa hundumayyuu Waaqayyo wajjin gaggeessuu ni eegaleedha. Kennaan araarri ni baay'atee fi kennaan fayyisuu ni laatamee fi qaamni isaa hanga gogutti gogaan isaa hanga lafeetti maxxanutti kadhannaadhaan sagadaan Waaqayyoon galateeffachaa turedha. Akkuma macaafa qulqulluu irratti gadameessaa dhaqee keessaa si fidadhe jechuun Ermiyaasitti akkuma dubbatee ture Waaqayyo tajaajila hafuurawaa kanaaf abbaan keenya Abuna Garba Manfes Qidduus ni filataman. Waaqayyos gaafa isaan umurii isaan waggaa 300 guutuu waadaa galeef warra maqaa keetiin na kadhataniif nan dhagaha araara nan kennaafi warra maqaa keetiin yaadannoo taasisan hundumaaf waan isaan barbaadan fedhii garaa isaanii hawwii garaa isaanii hunduma isaaniif nan guuta jechuudhaan gaafa inni waadaa galu enumaatu jechuudha kennaa caalu irratti kennaa qaban irratti kennaa caalu kennaa dabalataa argachuudhaaf tajaajila isaanii bal'isuudhaaf jecha Waaqayyoodhaaf of kennanii tajaajilu eegalanidha. Kanaaf egaa nutis jireenya keenya keessatti hojii keenya kaayyoo keenya keessatti tajaajila keenya karaa ittiin Waaqayyo kennaa nu kenne bal'isnee Waaqayyoon tajaajiluun Waaqayyoon galateeffachuun barbaachisaadha kiristaanota. Umuriin isaanii waggaa 300 gaafa guutu Waaqayyo gooftaan ergamaa isaa qulqulluu Gabrieel ergee biyya Misir yookiin biyya Gibxi keessaati leencota 60 fi qeerransoota 60 wajjin saragallaadhaan fe'amanii gara biyya keenya Itoophiyaatti akka isaan dhufan ni taasisee jedha. Biyyi keenya Itoophiyaan kadhannaa isaaniidhaan akka eebbifamtuuf jecha Waaqayyoon gara biyya keenyaatti nu fide. Galanni fulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo sanitti gara midira kabti yookiin immoo gara tulluu cuqqaalaa bakka jedhamu haroo cinaatti ergamaan Waaqayyoo isaan ni buuse. Isaanis achi dhaabbatanii kallattii arfaniin iyyuu biyya keenya Itoophiyaa maqaa Abbaa Ilmaa fi Qulqulluu maqaa Sillaasiitiin ni eebbisanii jedha. Yeroo sana jechuudha bishaan achi jiru sana keessa seenanii waggaa 100 guutuu waa'ee cubbuu biyya keenyaaf waa'ee hammeenya biyya keenyaaf waa'ee biyya kanaadhaaf ni kadhatanii jedha. Ammas kadhannaan isaanii hunda keenya faana haa ta'u. Abbaan keenya Abuna Garba Manfes Qidduus waa'ee badii keenya balleessaa keenya akka isaan nu kadhatan fedhaaf eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u ni kadhatanii fi waggaa 100 guutuu erga bishaanicha keessa dhaabbatanii kadhatanii booda lafeen isaanii qaamni isaanii irraa dhume lafeen isaanii ni addaate qaamni isaanis dhiigni fi bishaanis walitti ni dabalame. Kanaan booda Waaqayyoon ani saba kanaaf araarameera ani saba kanaaf dhiiseera biyya kana keessaa bahiittiin jedheedha. Isaanis tulluu cuqqaalaa sana erga bishaan sana keessaa bahaniin booda waggaa 7 dabalataan ammallee itti dabalanii ni kadhatanidha. Yeroo kanatti diinni keenya Daabiloos hojii gaariidhaaf diina kan ta'e Addaamii fi Hewaanin Edan Gannat keessaa kan baase yeroo yerootti guyyaa guyyaatti dhufee qormaatanii isa rakkisaa ture isa dhiphisaa ture jedha. Yeroo sanatti arraageessa fakkaachuudhaan dhufee ija isaa keessaa ni fudhateedha. Yeroo kanatti isaan kadhannaa isaanii addaan hin kunne.
qaama kana kallaate waaqayyoodha hunda gochuu danda'u waaqayyoodha isaan waaqayyoodhaaf of kennan waan ta'eef homtuu isaatti hin dhagaamin kadhannaa isaaniitti dhufanii ergamaan waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel fi qulqulluu Mikaa'eliin dhufuudhaan fuuldura isaanii dhaabbatanii iffitti jedhanii isaanis isaaniif deebi'eedha laala. Kanaaf egaa kiristaanota qulqulluun eegaatii hojiin isaanii nama barsiisa. Nuti yeroo kadhannaa keenya osoo gufuun tokko nu qunname qormaanni tokko osoo nu qunname sagalee tokko osoo dhageenye kadhannaa keenya addaan kunna isaan garuu ijji isaanii iyyuu keessaa fudhatamee kadhannaa isaanii addaan waaqayyo wajjin haasa'u waaqayyo wajjin dubbachuu walitti dhufeenya waaqayyo addaan hin kunne rakkoon isaanitti dhufe dhiphinni gidiraan qormaanni isaanitti dhufe tokkollee waaqayyo irraa addaan isaan baasuu hin dandeenye. Nuun garuu wanti baay'een waaqayyo irraa addaan nu baasa. Qabeenyi biyya lafaa waaqayyo irraa addaan nu baasa. Hawwiin biyya lafaa hawwiin foonii jireenya addunyaa qormaanni garaa garaa waaqayyo irraa addaan nu baasa. Isaan garuu hanga dhumaatti dhaabbatanii hanga dhumaatti kana manamte ta'e goofoo jireenyaa siifan kenna jedhamee inni barreeffame isaan irratti raawwate. Egaati macaafa qulqulluu keessatti inni dubbatame hundumtuu isaan irratti ni raawwate ijoollee waaqayyoo kadhannaa isaaniitti dhufanii ergamoonni waaqayyoo dhufanii ija isaanii iffitti jedhanii deebisanii fedha. Kanarraa kan ka'e egaa dhumarratti waaqayyoo gooftan akkuma Abrahaamitti mul'ate Sillaaseen uumaan keenya muka jalatti abbaa keenya Abuna Garba Manfes Qiddusitti ni mul'ate. Yookiin abbootti nu mul'ate. Abboo jechi jedhamu kun oromtoota biraa kan isaaniif laattamedha. Naannoo tulluu cuqqaalaa sanitti yeroo hunda waggaa 100 guutuu bishaanicha keessa dhaabbatanii yommuu kadhatan namoonni achitti isa arganii abboo eessaa deemta jedhanii isa gaafachaa turanidha. Abboo jedhanii moggaasan dhumarratti. Tajaajila isaa arganii waaqayyoodhaaf of kennuu isaaniif kan kadhatu ta'uu isaa arganii abboo jedhanii moggaasan ilaala. Abboon yookiin abbaan keenya Abuna Garba Manfes Qiddusis egaa erga Sillaaseen itti mul'ate booda waaqayyoon uumaa isaa gaafa inni galateeffatu Sillaaseenis waa tokko isatti dubbate. Deemiti seexana waggaa 100 guutuu tulluu kanarratti si dhiphisaa si rakkisaa si qoraa ture barbadeessi. Ergamoota kiyya siifan erga bakakkaa siifan kenna jechuudhaan waaqayyo uumaan keenya Sillaaseen erga itti dubbate booddee abbaan keenya Abuna Garba Manfes Qiddus ergamootaaf bakakkaa fudhachuudhaan dhufee tulluu cuqqaalaa irratti seexanoota isa dhiphisaa rakkisaa turan bakakkaa itti buusuudhaan ergamoota waaqayyootiin isaan ni balleesseedha. Bakakkaan abbaa keenya Abuna Garba Manfes Qiddus humnoota hafuurota xuraawoo jiruuf jireenya keenya keessa jiran hunduma kan barbadeessu nuuf haa ta'u. Guyyaa tokko Abuna Saamu'eel kan jedhaman qulqulluun akkuma abbaa keenya Abuna Garba Manfes Qiddus gadaama keessa kan jiraatan leenca yaabbatanii isaan gaafachuudhaaf waa'ee waaqayyoo ogummaa waaqayyoo isaaniif kenne isaan irraa barachuudhaaf eebba isaanii isaan irraa gonfachuuf gara sanitti yommuu deeman isaanis ni keessummeessan ni simatan. Osoo isaan waa'ee waaqayyoo ta'anii waliin haasa'anu leenca abbaa keenya Abuna Garba Manfes Qiddus leenca Abuna Saamu'eel jalaa nyaata. Isaanis dhumarra gaafa isaan gaggeessuudhaaf jedhan yommuu ilaalamu leencichi akka leenca nyaate yommuu argan isaanis leencota isaanii waamanii maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin waan isiniif hin eeyyamamne raawwattaniitu waan ta'eef koottaatii tufaa isaanii jedhanii. Leenconni sunis nyaata sana deebisanii tufan. Abbaan keenya Abuna Garba Manfes Qiddus maqaa abbaa ilmaa fura qulqulluu maqaa Sillaaseetiin maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin ka'aatii deemaa ittiin jechuudhaan deddeebi'aa jechuudhaan leencota nyaatamanii du'an sana ni kaasanii jedha. Egaati ajaa'iba guddaadha kan isaan raawwatan. Abuna Garba Manfes Qiddus haala kanaan ajaa'iba kana gaafa raawwatan Abuna Saamu'eel ni dinqisiifatanii. Kennaa isaanii simboo isaanii ni dinqisiifatanii ajaa'iba isaanii dinqisiifatanii eebba isaanii isaan irraa fudhatanii gara manaatti gara iddoo jireenya isaaniitti deebi'aniidha. Eebba abbaa keenya Abuna Garba Manfes Qiddus eebba abboota keenya qulqullootaa hunduma keenya irraa haa bu'u. Egaati seenaan abbaa keenya Abuna Garba Manfes Qiddus baay'ee bal'aadha. Gaafa gabaabsinu garuu biyya Gibxii keessa waggaa 300 biyya Itoophiyaa keessa waggaa 262 walumatti waggaa 562 erga jiraatanii booda kabaja guddaadhaan kennaa guddaadhaan waaqayyo waadaa isaanii galeetiin gaafa bitootessa guyyaa 5 ni boqotanii jedha. Egaati haaluma kanaatiin waggaatti si'a 3 muddee guyyaa dhaloota isaanii bitootessin immoo guyyaa boqonnaa isaanii akkasumallee onkoloolessi guyyaan irraa kun guyyaa yaadannoo waggaa isaanii ta'e ni yaadatama. Eebbi abbaa keenya Abuna Garba Manfes Qiddus hunduma keenya irraa haa bu'u. Egaati kiristaanota nutis egaa seenaa qulqulluu kanarraatii maal arganna?
abbaan keenya abuna garba manfes qidduus daa'imummaa isaanirraa jalqabanii waaqayyoodhaaf of kennuudhaan waaqayyoon tajaajilaa turuu isaanii waaqayyotti amananii biyya lafaa tuffatanii waaqayyoodhaaf of kennanii lubbuu isaanii boqonnaa argachiisuudhaaf ofirra darbanii immoo namoota addunyaa kanaa hundumaaf kadhachuudhaaf kan ba'an ta'uu isaanii waaqayyos immoo kennaa fi simboo isaanii kenneetiin biyyi keenya Itoophiyaan araara argachuu egaati waadaan qulqullootaa guddaa akka ta'e ni hubanna namni waaqayyoodhaaf of kenne namni waaqayyotti amane waa'ee biyya lafaa kan dhiise hundumtuu waan barbaadu waaqayyo irraa argachuu akka danda'u kan nu barsiisudha jechuudha eebbi abboota keenya eebbi abbaa keenya abuna garba manfes qidduus hunduma keenya irra haa bulu kan baranaan nu ga'e waggaa dhufuunis hunduma keenya akka nu ga'u fedhaaf jaalala waaqayyo nuuf haa ta'u wasbaata ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን አሜን